عليكم hordoftoota keenya akka nagaa fayyaadha jirtanii sinja akkuma ngaa hono gaga hannan tumu gamana hanna jiru hannan tumu isini itu hanna rutte gatane to tansanitti wallahi ummata keenya hono ga midiyon tuni tani hanna jaasiti bollole hamzeetu bollole hannane arraga isi biran fejira inilleen injiru gizen rabbe dufu gamo video tanar kalle beita ta biran nabu sutana fakati arran tana kumenni genama be haraga khoten be inne akasumatti nanilleen jalaaxe jalaawade chuuda mitiyo tana turte walirkin do ilmo gachi duraaw ini akasumte si yaade silina akasumna yaade telefono fi dawolte de turte أنا أعرف شارع جلو قارين قديو ذا ندى بولتي قايقا نبي مانا دلقاتي كفي ندى بولتي تبتيارو وسنقا كانت تيم مشاكلة رجلا يا دنيا تينيا قا نين دفاع ناس الدفاع بكم أنا أوصى فين جيني لفتلي أنا الدفاع بولا أكشتي نسيني بلا خامة جرجراني الفيجران لدا خايقي زيون تسيبرة نركبو أنا سنمافو متخينيا نسيني جا ورمو wanni na nasi damadu isi tana dunia tana na bisini jolle gandati wallahi ani gizeni arku fito gizen arku bas ga eddu takkan rifadde eddu takkan ga nama gandati kamin taje san senelle je rifadde ture akkasumanu ga me dunia tanya kanalle ga fitu nisan ya desi alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah kabajamtoota fi hordoftoota keenya jirra jirtu baga jiraattan kunoo dhufne jirra gaa maaliin dhuftan mursiifi dasii yoo jettan dasiin gaarraan tanaa waliin wal qabannee kaameraa dura baane gammachuu isin garsiifnee baane inshaallah gammachuu teenyata bakka geessu rabbi haa godhu tagalma guutu rabbi haa godhu kunoo gaa abbaa mana biyyaatilleen maaliif miciyyoo san itti kan itaa maallaqa akkamitti itti kanu dandeessee jee itti takka yaa'ina godhee na rakkee mana keessatti walitti jiraa ni dhufti wallahi naaf iddee dhufti miyyoon nama amaanaati si viidiyootiin dhufan aan jettee anuma akkaan itti kan itti raafudhadhaan naquu jeeni viidiyoo hamsee irratti illee isin yaaree jira alhamdulillah rabbil alamin ani wallahi isummaan akkana na bira dabaltee yaadee isiitii deebisee hedduuta kana jira hedduu zamana dheeraa ati hin agarre gammachuu guddaa takkaan na dhageema isis yaadee isin irratti rabbii haa baasu viidiyoo isin kiseenin jala deemee ilaalee wallahi hedduu takka rakkachuu telefoon isin na jira kaasu dabbisan illee itti naarrean maaliifin itti naarini waan aararra jirtu abbaa mana sitii hojii wal dhabaa jirtuufi itti naarini alhamdulillah rabbil alamin takkallee nu rabbi bira du'aawuma akka nu gootanii du'aayin ta'isan nu bira geessu hawwii qabnaa waan jettu guys ma beeka kunoo akkanaan jedhan wallahi matto ya ani isi dunia tunga beita na isin ilman gandallela isin hadelmani bira manen nabiran tawu hona qabi dasitenya asibira na tawu nimballeisa yorra kadar diga biyya namaa kana keessaan jira waan kannanii waan kaayyatanii qaban haajaatti baanii jetteeti na bira kaayatte dhugaanilleen akkasumaan telefoonna kiyya badee dhugaa isinilleen gaa'u anilleen yaada keessaanumaan gabadii roomtiyyoon tunaadha ilmaanii fi dhiiroo rakkina akkamirra jirti telefoona raqama isiillee qabu isii kiyya qaba malee raqama isiillee sammuu viidiyoo gaa hannaan akkumaan kannaa bilufetti viidiyoon kannaa wajjin kannaan gaa keessa gonna godhu jiru san keessatti isiilleen gartee akkasitti gaa akkumaa gartan sani telefoona kannaa harkaa fuudheetiin shariyaa keessa kaayyadde gaa gartanii turtanii ummata biyya eegasna walqunnamne bas gaa eega walqunnamne gaanis mushaakila irra jabaan jiru mushaakila jabaarraan jira salmaafuun isiilleen dhufinii obboleen jagaanatti haartullee dhiigamaan jaanii obboleeyti obboleeyti jira latan qofaa miti naafisiin waan wannaati obboleeyti jira jabduuti wallahi kana keessatti salumatee gaa ani wallahi shuqula waan kana takkarraa quban qabu gaa duniyaa teenyatuun gaa waan gartee naa himuu dandeessi beegaa salumaa hordoftoota kiyya afaan turan isin jira ani wallahi
jaarsa kee kana kaada siyyee duraanis nan garsiisne nan barsiifne sumaan beeka malee isan beeku an. Suuraa isaa gartee naleen beeksisa. Suuraa isaa sanuu zanana kana amma Garte telefoona keessa garte gaaninis manan taa'u. Gaafa duraatiif wallaahi waan akkanaa kanarratti nagarre silaa waan akkanaa kana isaa irratti argee anillee hin gadduu dhugaadhaa hin gadduu abbaa ilmootii jeetiin ammallee akkasii gaddu jira malee waan kanarratti hin garre duraan dalagaa isaa dalagatee galee dalagachuu malee gizee hundanii hin golfa dalagaa isaa ta'a waan akkanaa kanarratti nagarre nama dalagataa malee waan kanarratti hin garre amma waan kanarratti argee malee isiinleen wanni hedduu silaa gizee mana kiyya dhuftee ni gartiisa inni mana taa'u torbee keessaa 15 keessaa gizee takka galaa dalagaan isaa bikka dalagaa buleetuma dalageetuma bikka dalagaa bula fagoodha mana galuudhaaf lafa dheertuu abla dheertuudha dalagaa bas kaa gizee kam wannaatii yoon ilmoo wannajee ani walee wannajee faadha torbaan faa keessaa 15 faa keessaa gizee takka bira dhufa malee gizee hundan dhufa hin beektu isiilleen nuti gaafa naaf inni biyya golfuu durallee biyyarraa turte deemtee jirti hin beektu isiin yeroo na bira dhuftallee hin agarree dhugaadha. Mi abbaan mana keetii kamii dasii teenya abbaan micaa abbaan ilmoo keetii kamii naan jennaan kun hojeetiin suuraa xiyyaa kan micaa hojii jiru isii garsiisee suuraa malee harkaa dhugaan beektu yeroo dhalaa wal bira dhufte dhiirtii mana teessu sanumarratti hin argini suuruma sanii yoo qabde gaayisiin suuruma sanii yoo qabde malee wallaahi ni beekti jee waan isin hin qabu wantoota akkuma ati jettutti suuraa isaa sanis amma hedduu waan turee jiru jecha nu dagadheen jira. Yaadannee ugaa duraa aaree sanii ta'uuf aaree sanii akka wantatti akka dabuutti abbaa mana kiyyaa miidhee jira. Feeruusaa wajjin waltee ugaa saniif garuutu isa ta'uu hin beekne eegana gisee manguddoodhaa fi kanaan jala deemanii isa kana nama san barree qabu qabnaa jaanii isaan jala deemanii qabanitti isa kunu. Namni kun eddaanuu jaarsa dasiiti. Awwaaniin godhu wallaalee rifadhee hedduu takka rifadhee bas gaddee maaliin godha dhiiroti jamma yoon akkana jees ati asoo beektu eddaanuu duraanuu wantee jettaa naan jaa mana kiyya keessaas bultiin kiyyaas na baddi. Sanumaafuu maaliin godhan ittuma dhiiseetiniin isa kana hin beekuun jee nama viidiyoo taan irratti illee abbaa mana kiyyaatiin illee viidiyoo isa dhugumatti wallaahi hin beeku jeetiin kadhee wallaahi ani viidiyoo suuraa san agam takka itti deemee ilaaleetiniin amma saasoo hanqaabar inni kun nama akkanaa gandi akkanaa nama akkanaa gisee jaanii namni isa beeku egaa iccitii isaa baatee baadilamee feeyiruusaa wajjiinis feeyiruusaa jalaa qabatanii wanta jaan as beekuu inni arkaa giseniin harkullee ati boo nama kanaa jaarsa dasiirree hin jenneeni akkanatti irraa qabaddeetiyya itti dhiisee wallaahi hedduu takka nagattisiiftee hedduu takka na aarsitee maaliif namni asoo jaartii qabu asoo ilmoo walirraa qabanii waan hin taane sagaggaalummaa walirra yaaduun nama gaddisiisa. Akka kiyya yoo taate wallaahi gaddee eega guyyaa san burunya kiyya na bu'e akka waan anaa tokkotti hin qaanfadhee dhiirowwama kana mee maaliin godhamiyyoo sana amma yoo achiin dhageessee isiin tun akka nama wantaa tokkotti amantee jaarsa isii kana. Wanta itti gisee telefoonaan illee dubbisuun wallaahi nagee walitti qabna haara walitti hin qabnu maaliifin si dawwale maallaqa caalaa maaliifin si dawwale maaliin si gaafachuu fadhe dhiiroo isiin adda deemanii inni kun waan kana hojjetu jira giseen eeganaaf kaa jaarsa dasii ta'uu beeke dhiiroo isiin adda deemanii waan kana hojjetu jira moo maaliif inni kun asoo isii hojii jiru akkami waan kana hojjechuu danda'e akkami feerusaan tun gama takkaan dhuga feerusaan ni beekti feerusaan siis ni beekti. Sini beekti feerusaan akka jaartii maammattaa ta'e sini beekti maaliif si beekti ani naafi arabeen ilmaan adeerraniiti naafi arabeen ilmaan adeerraniiti akka ati jaartii dasiidhaa taate ni beekti garuutu shayxaan akka fadhe nama godha shayxaan allee waan jennu amma isarrallee isii taasoo nu beektu asoo akka ati jaarsa sii ta'uu si beektu. Ma biratti illee ati akka tasaa guyyaa takka kasi garte nu waliin nu dhufte naaf isi tattaa jiru ni yaadattaa mara yaadattaa turte zamaan egaa ija bara ija amata lama sadii akkanaan isaanachi galme jechuudha. Maaliif qaanfadheetiin rifadhee dhiiroo gama kanaan maniin tun obboleettii jaarsaa feerusaati. Gama kanaan naaf miyyoon tun nama gandaatii dhalootaa wanni kun nurraa fokkottuudhaa wanni kun nurraa safuudhaa.
maaliif Beeruusaa fi maamma kun har'a waan akkanaa tana dalaganii qofaa osoo ooliin ilaa dhiinni dhufee ilaa lubbuun namaa yoo inni miidhame yoo abbaan mana hiyyaa kun miidhame yoo isa taatus inni san akka qabanii wanna godhan sanitti miidhan amma hin argine gisee isa san qaban mana hiyyatti hin finne wallaahi silaa akka dhugaa rabbii sanitti maaliif hidhanii isa sanuu akkasii adda buusanuu ittiin dhiisu ture maaliif namni qorii hiriyaa harke jaan tafiitis harkee sanii fi naafiyatiin sun hiriyaadha nama gandaati inni kan waan kana dalagee baasijee irratti waan badaa hojjetu narraan fakkaattu aadaa qabna seera qabna akkuma mangudtummaadhaan waan kana laalanii fixanitti manguddummaan laalanii haa fixanii jechaa takkaan na keessa dhageemeef siif dawwalee waan kana yoo dandeenye naafiyati isaan kana ittu kunis naaf jaarsa kunis siif jaarsa walitti harkifnee karaa tolatti irraa fixuu dhiironni dandeenya haana gargaartu jechaafis itti walitti yaabitee karaa saniin numa finnaa garuu Beeruusaatii fi ta'isaa kanaatiitu hedduu akka murannaa nama fida hedduu akka yaada fakkaataadha siifis jaarsa namni jaarsadii si fireen dubbummaa'u fireendii waan jaamu takka waan akkanaa kana gisee irratti dhagee garaan namaa nama danda'u nama nama milatu dhalaan maal ishee dhiira ta'a jeeftu kumaatama alhamdulillah rabbil alamin maaliif atu dasii teenya wallaahi billaahi sammuun ta'e na caalaa waa yaadi kachumaanuu waan badaan hojjetin keessa kanaas miidhaa irratti geessin ifiifis lubbuu teetirra miidhaa fidiin obboleettii yaa obri dheeradhu galatoomee sinjaa inshaallah bismillah waan jiru hunda waliin agarraa kunoo gaa waan kana maaliif qabattanii viidiyoo irratti nu baatanii yoo jaanii maaliif wanni kun waan deemu jiru wanni kun waan rakkoo fiduu waan lubbuu namaa fiduu nutiin kun aalii qabnaa ollaa qabnaa oromoo oromiyaa balloo qabnaa oromiyaan teenyetun oromoo waan jaamu kun maaliif rakkina akkanaa kana haanu arkanii haanu baranii walii waan kana waan arkaa jirru waan deemaa jiru waan si dura deemaa jiru waan telefoona guddaati harkaaf hin qabaatinii fi kashaaf harkaabduuf shabakaabe kanan hojjennee fi waan kanan arkine malee dasii teenya wanni kun eega deemaa jiru iida soomanarraa ilaa as jidduu waan kana deemu jira ati akka izaajaa buutee deebiteen telefoona gisee inni si harkaa fuudhee san si harka kaa'ee Bareedin harkaan fuune telefoona ani ijaazaa bu'eetiin deebi'e duraan dhugaadha. Kashaafaa fi guddaa harkaa qaba. Kashaafaallee dhahaa baxxaariyaa waa laaffatee onna jee dalagu hiite. Guddaan akkumaan dalagaa ijaazaa idaa bu'ee ijaazaa guyyaa sadii taa'ee deebi'ee guzeen deebi'u. Bishaan odumaan dhugu jiru gaa nama iyyuu ni beekana jiru biyya namaatii jiruun tuni waa jiru teenyee yaa'anii jiru daleenu maleedha. Odumaan dalagu jiruuti bishaan harkaa bu'ee baaldee keessatti. Bas fuudhee dawuree gaaniin kaa'uusi dalaguu didee. Kalaas ga'ee dalaguu didee kashaafaanis ittumaan badeen firraa hin dhiise. Sarumaafuu siif hin dawwale malee wallaahi duriyaa teenya silaa siif hin dawwalaa telefoona kayitillee oduu sammuu qabaadde siif hin dawwalaa. Silaangiin telefoona kashaafuma sanuu waxxaariyaa qabaatee dalagee waa hiccitiin isaa dilanan dhokattu. Maaliif jettee namni nuunaaf dawwala. Amma misal yeroo san irratti ani yoo sirra dawwalee namaan dhagaya hiccitii sana yoo nama biraa irra dawwalee namaan dhagaya amma hiccitii sana akkaan darge yoo wallaahi yaa bikkaan duraan galu takka hedduu beeytaachisin dhaqaa gisee takka fuudhee raqama sii sammuu keessaa hin qabu dur baay'atee raqama sii tiibee keessaa sammuu keessaa namatu hojii nyaanni qabalee akkasittiin fuudhee raqama kasaa dawwale giseen dawwaluu telefoonni isaa cufaanaan jaa giseen gosa gubbaan sharee qajeelate moo maalte jechuudhattiin akkasii raqama sii sammuu keessaatti naqee giseen dawwaluu akkasitti kannaanoo hin seene giseen kannaanoo kannaa kamna gaafa baay'ee siinaan jechuudha fi lubbuun nama jirtaa miti yoo baran jirtuu sisee lubbuudhaan namni lubbuun jiru akka caanjoo maal taate silaa isaa dawwaluma jirta wallaahi gisee gaa telefoona gaa akkanaa telefoonni akka badee jira dawwanumaan dawwalaa fi gisee hundaa wanta lugguu gaa telefoonni arabaa gaa kadhaadhaa gaa waan ifiin taane gisee takkaan dawwalaa fi gisee wannaatii jeetiin yeroo dawwale anillee yeroo saniif odoo wallaahi mistira kanan ta'in odoo waan kana kannaarraa yaaduun ta'in duratti kannaarraa waan akkanaa yaadne irra inni gochaa yaadan gochaa irratti yaadne waan irratti hin beekne nara dalagee gina gara jaasaa rabbi yaa qofaluu fi akkasitti yeroo nani dawwalu kannaan bara akkanaa
akkana ani barumti yoo ka'aatee ilmoo galchitee qottee booda ilmoo galchitee booda manuma dalagaa saniin baafattee lubbuun ma jirtaa biyyaa mishii lubbuun jiraannaan kannaan akkana kannaan bara akkanatti waliin jiraannaan hospitaala isaan dhageenyee uunaan jettee nama hundalee haa abbaan mana isiitii fi inni baalaa gaaraadhaa giseen dhagootti ani duraan akkasi keessi naanifnee xiqqoo naa tuquu malee miciyyoonii sanumaafuu gaa ammaan tana waan hindiisuu giseen ammaan tana ka'eetiin gaa giseen hin jirre tana jeegaa ka'ee akkasii badee beektaane ulaa cufee dhufee yoon gaa ammaan tanaanillee silaa achirraa wanna jee wanni hin qabu guutuun harka isaa keessa jirti harriin deemu jirtu biyya yoo maallaqa irraa maal harkaan qabaanne harritti bobbaatee galtu jirtu sanumaafuu gaa miciyyoon tana birallee dhufee ya baliyan kiya oromo teja isin diru nafan turan hordofan isin jaga kanna wali sun banne video tane walke gwana video tane matan se isin man diru ichi nafana hordofadan isin jana ko baga badda amanan isin jaya